Funi akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya. Egaa kun qophii keenya aartii mo'aati. Qophii bohaartii mo'aatiin bohaaraa akkasiin turtan egaa abdii guddaadha kanan qabu. Dabareen egaa amma kan aartii mo'aa waan ta'eef keessummaa koo qabadhe egaa qophaa'eedha kanan jiru. Isinirraa kan eegamu haga xumura qophii keenyaatti akkasiin nu faana turtanidha jechuudha. Qophicha qopheessuudhaan immoo isin biraan kan hin ga'u an Salaam Salamuuni. Ogeettiin kaameeraa keenya Raabseenaa Darajjee na faana jirti. Keessummaan koo egaa keessummaa ajaa'ibaa tokko qabadheen jira. Eenyu akka taate egaa haga dhumatti yoo na faana turtan kan bartan ta'a jechuudha. Nu waliin tura. Hayyee baga nagaan dhufte. Baga nagaan nu ibsa. Egaa hattuura na baraarte waliin dhufnee jirra. Egaa qoosniiti diraamaadha malee dhuguma hattuu miti. Amma immoo istiidiyoo keenya dhufteetta jalqaba irratti waamicha keenya kabajjee as istiidiyoo keenya waan dhufteef maqaa daawwattootaan guddaan si galateeffadha. Ayyaanis guddaan si galateeffadha. Tolee, waan affeertaniif. Wal bariiti. Maqaan koo Siifan Warquun jedhama. Godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa Qarsaa Maallimaattiin dhaladhee magaalaa Leemman keessa amma kanan jiraadha lamganaadha. Baay'ee namatti tola. Egaa sila irraa qabanii egaa waa hubataniiru jedheedha kanan yaadu. Ispoorteenyaa jedhama. Ispoorteenyaa cimtuudha. Waa'ee isaa haasofnume egaa Siifan akkamii ispoortii kana maaliif eegalte yoom eegalte isa jedhurraa kan mul'ata? Hin danda'ama. Kanan eegale bara 2003 ijoollummaa keerraa kaasee ispoortii hojjechaan tureyyuu innaa barsiistuudha maarshaal aartii barsiisaan ture amma yeroodhaaf garuu addaan kuteen jira. Naannoo waggaa 7 taana erga addaan kutee jechuudha. Waggaa 7 jechuudha. Erga irraa kutteeti. Hojicha keessaa hammam turte? Hojicha keessaa bara 2003 hanga bara 2010ti naannoo waggaa 7 akkas. Namatti tola. Keessattuu gaa baratteedha. Sadarkaa wayirra gaafa geessuudha. Miti Leenjistuu kan taatu kan kee sadarkaa maalii fudhatteetudha gara barsiisummaatti kan dabarte? Intini kiyya sadarkaan kiyya digirii lammaffaan qaba. Daanii lammaffaan qaba jechuudha. Sakandadaan. Waaw, namatti tola. Egaa viidiyoo baay'eellee nan argaa sooshaal miidiyaa irratti keessattuu TikTok irratti illee hordoftoota hedduu horattee jirta. Sila kan argitan immoo egaa abbaa warraa isheeti. Daa'ima fakkaatte akkasittiin garuu egaa isa waliinidha kan isaan hojjettani. Innillee cimaa fakkaata. Akkamiinoo barataa keeti moo barsiisaa keeti moo waliin barattu akkami? Inni barsiisaa kooti bara 2003 irratti magaalaa Sabbataatti irratti barachaan ture. Teekwaandoo barachaan ture iyyuu bara 2003 hanga bara 2004 Sabbataatti baradhee sana booda bara 2004 dhumarraan gara magaalaa Leemman deeme. Inni immoo nama dhalataa magaalaa Tullubulleti. Innis barsiisuudhaaf gara magaalaa keenya dhufe Leemman deeme. Anis immoo haaluma jireenyaatiif magaalaa Leemmanitti deebi'ee. Sana booda bakka bara 2004 mana ispoortii baay'een deemee ilaalee kan isaa waan natti toleef isa bira galee jechuudha. Barsiisaa koo ture jechuudha. Waaw, si barsiisaa ture jechuudha. Barsiisaa koodha. Egaa viidiyoo muraasa daawwachiisee egaa barsiisaa kee waliin akkamii wal bartanii isa jedhu egaa itti deebina jechuudha. Egaa sooshaal miidiyaa irratti viidiyoo hedduu waliin hojjettanii jirtu. Keessattuu egaa ilaalaan turan illee daawwattoota keenyatti agarsiisne. Santaan nutti fufna jechuudha. Viidiyoowwan kunooti isa daawwanne walitti adeemna.
Daawwannee walitti deebinee jirra. Nama dhibaa achirratti baay'ee nama sodaachisa. As biratti garuu amala qabeettiidha. Keessattuu gaa leenjisaa akka ture natti himteetta. Eenyu jedhama abbaa warraan kee? Geetachoo Abarraa jedhama. Ani beebiin jedhani. Maqaa asirratti immoo maqaa beebii kanan jedhan haadha isaati kan baaseef. Garuu beebii gizeen jedhee nama isa yaamu hin jaallata. namoonni baay'een kinoo beef namni akkasitti hin jirutti wanna akkasitti fakkaata beektaa na haadha isaatiitu baasee fi maqaa maatiitiin yaaman. Atillee waggaa mirga qabda. Otoo baasteefis mirga qabda. Abbaa warraa keeti baay'ee namatti tola. Keessattuu leenjisaa tureera naan jetteetta. Ammaratti immoo gaa haadha manaaf abbaa manaa taatanii jirtu. Akkamiin eegalame walitti dhufeenyi keessa waan muraasa nuu jedhi. Ayyeeshi. Bara 2004 akkuma siin jedhee wal barree mana ispoortii isaa galee sana booda bara 2004 naannoo dhumaatirraa jaalala kan jammarree bara 2005 immoo wajjin jiraachuu eegallee amma bara waggaa 11 taanirra jechuudha erga wajjin jiraachuu jalqabne na ijoollee lama horanneerra kanaan surprise ta'in ture daawwattoota keenya gaafa nagee keessattuu gaa baay'ee ijoolleedha egaa isin wal fuudhuu keessan dabartanii immoo gaa'ela keessan keessatti ijoollee illee horattaniidha kan isin jirtanii baay'ee namatti tola. Sila gaa waan tokko naa kaastee turtee amma addaan kuttee akka jirtu leenjisummaa kana garuu sooshaal miidiyaa irratti yeroo yerootti poostiin goota nan agarra. Barsiisuu isaa wanti si dhiisisee maalinni abbaa warraan keessa dhiisee jira moo inni sitti dhufee jira yoo dhaabdan ta'e maaliif himisa jedhu nu kaas. Okay, yaada gaarii kaastee sababni dhiisee fi daa'imti keenya isheen jalqaba dhukkuba ootizimii jedhamu rakkoo ootizimii qabdi hir'ina sammuu jedhama innaa sababa isheetiif hin dhiiseen. Daa'imti keenya naannoo amma hoggaa lama akkas hojjechiisaan ture jechuudha. Amma ishiin hoggaa lama akkas hojjechiisaan ture sana booda bakka dhukkubichi itti cimaa dhufeeni. Daa'ima akkasii immoo namatti gatteetu deemu baay'ee ulfaata waan ta'eef ishiidhaaf jechaan addaan kutee dirqamamoonnis immoo ispoortiin beektaa qarshii itti argachuudhaaf hin ta'uun. Kanaaf dirqama hojii dhuunfaa hojjechuu waan qabuuf kanaaf dhisnee ani yaa'u daa'ima kiyya guddisuudhaaf innis immoo hojjetee nu jiraachisuudhaaf jechuudha. Sababa kanaaf kan addaan kunne tireeningii garuu mana keessatti hin hojjenna. Akkuma TikTok irratti ilaaltan hin hojjenna jechuudha. Baay'ee egaa nama gaddisa keessattuu waan inni si gaafachuu barbaadu maalinni isin ijoollee dhalleetti gaa'ela dhaabbattanii wanti kun immoo uumame egaa wanti hundumtuu waaqayyo ofiin beekidha kan inni godhu hojii isaa keessa galuun hin danda'amu. Garuu miira akkamii keessa jirtu jajjabina akkamii qabdu maaliif namoonni hedduun egaa dhukkuba kanaan ijoolleen saaxilaman illee hin jiraatu. Tariitii manaallee kan hin baane faan jiraatu isin immoo akkamiin tiriit of gootu mucaa keessan kan akkamiin tiriit gootu isa jedhu natti. Nama akkamittiin tiriitii godhaa waggaa 5 guutuu ishiidhaaf hin kennan. Wanni hundumaa dhiisee jechuudhaan jireenya koo dhiisee ishiidhaaf hin jiraadhe waggaa 5 kan si ajaa'ibu miilli ishee akkasitti innaa lafa dhaabdu wanni ta'e beektaa lafa jala miila jala akkasitti ol waraana ture iyyuu innaa akkasitti miila ishee ol dachaasti. Sana booda maaliin godhee haayilaandii akkasitti morma isaa irraa mureen asii amma asitti galchee fi haayilaandii akkasitti keessa galchee sana booda haayilaandii sanaan miilli ishee qaxxalee dhaabbataaf innaa akkasittiin deemsisuu yaalchisee ta'anii beektaa bakka waan kiyya hundumaa bakka laayifii kiyya dhiiseen ishiidhaaf hin kennan jechuudhaan. Innaa warreen ijoollee akkasii qabanillee daa'ima akkana baay'ee tiriitii gochuu barbaachisa waan ta'eef yeroo osoo kennanii fi asumaanillee dhaamsa kiyya dabarsuu kanan barbaadu. Ijoolleen akkasii namoonni baay'een immoo beektaa mana keessatti illee barriitti cufanii handhuksanii ol ka'an baay'eetu jira naannoo nan jiraadhullee namootaan beeku baay'ee jira. Daa'imti akkasii kan dhuksamu osoo hin ta'in nuti kennaa waaqayyooti waan ta'eef iddoon bakka waaqayyo waan nu jaalatuuf kan nuuf kenne daa'ima akkasii waan nutti amaniif malee osoo inni guddisu ta'ee osoo nan daa'ima kiyya nan gatatee waaqayyo naaf hin kennu. Kanaaf sababni nuti dhuksinuuf hin qabnu jechuudha. Namoonni illee immoo ilaalcha badaa ijoollee akkasiitiif daa'ima akkasiitiif ilaalcha badaa kan qaban jiru. Amma wanna baay'eedha kanan jedhamaa tureyyuu cubbuu hojjettee illee qabaatte kara waaqatti deebi'ii kan naan jedhan namoota baay'ee jira. Isarratti immoo ispoortii hojjetteeti garaa keessatti akkas goote naan jedhanis jiru. Ispoortiidhaanis wanna ol qabatu miti kuni. Indoom ispoortiin bar ulfataa ta'e akka hojjettu inni ijamamaa ani immoo hojjechaan ture sa'aatii sanitti jechuudhaan namoonni akkas naan jedhanis akkanaa beekan asumaanii daa'ima akkasii baay'ee bakka
yeroo kennuufiin baay'ee barbaachisaadha nana. Yeroo kee hundumaa guutuu kennitee fi yoo ati itti dhimamte waaqayyo si gargaara nana. Amma aniif galata waaqayyoo daa'imti kiyya dubbachuu dadhabde malee deemuu naaf eegalteessi. Naaf deemtee hanga waggaa 5 hin deemtu turte. Waggaa 5 booda kan isheen deemuu jalqabde jechuudha nana. Sana booda naan amma kinoo akkasitti karaa sooshaal miidiyaatti illee kanan bahe malee jalqaba baay'ee bakka namoonni hin beekan baay'inaan. Namni baay'een hin beeku amma akkana daa'ima akkasii wajjin jiraachaa jiru jechuudha. Gizeen anillee bakka tiriitii gochuudhaaf akkasitti wakiillee fuudhee bahu gaariin tokko jirti beektaan ani ittiin baasetoo dhaabbattee hin deemin dura jechuudha. Yeroo sana maayini daa'ima ishii kana amma baachuu dadhabdeetii kanarra gootee deemtu naamis hin jiru bakka namoonni isin hubatanii baay'ee. Kanaaf isti namoonni akkasii akka nu hubatanii daa'ima akkasiitiif ilaalcha gaarii qabaadhaadha. Nuyi miti kan uume kan nuuf kenne waaqayyoodha. Mana eenyu akka galullee hin beektu beektaa? Maybe ati qabaachuu dhiisuu dandeessaa yookaan mana obboleessaa mana obboleettii hin dhabamu mana hundumaa jira daa'imta akkana. Kanaaf waaqayyo nama itti amanuufi kan kennu daa'ima akkasiitiif baay'ee bakka iddoo kennamuufi qaba. Isarratti immoo manni barumsaa daa'imman akkasiitiif. Amma akka namooti ijoolleen fayyaa qaban akka barbaadanitti bakka barbaadanitti barsiisuu dandeessan. Daa'ima akka keenyatti garuu hin jiru. Mana barumsaa baay'een hin jiru. Mana barumsaa akkasitti gurguddaatti illee nan barsiisan natti yaaddu qarshii baay'ee si gaafatan. Anamas magaalaa Leemmanii sababiin ani baheef ishiidhaaf jecha beektaa magaalaa Alam Ganaarraa manni barumsaa ishii jira jedhamee yaamamee jiru. Sana booda ergan dhufee booda daayipariin dhisne mucoon kiyya. Daayiparii waan hin dhisneefuu sirraan fudhannu naan jedhan yookaan immoo wajjin ooluu qabdaa naan jedhan. Malee manni barnootaa isaanii jira tureyyuu jiraayyuu yookaan daayiparii dhisisuu qabdaa yookaan immoo wajjin ooluu qabdaa. Achiin ishii wajjin ooladheetillee murteesseen ture. Sana booda gizeen yaadumuu beektaa tiraanspoortii maalii gizee jettu baajaajii deemee deebisuuf 6,000 na gaafatanii qarshii 6,000 jechuudhaan. Qarshii 6,000 immoo ani ishiidhaaf kaffalee inni qofti hojjetee ni ulfaata beektaa. Sababa sanaa fi manni barumsaa isaaniitti irratti osoo hojjetamee baay'ee natti tola daa'imman akkasiitiif. Baay'ee barbaachisaadha. Sirrii jettee erga kaasneeti gaa'ina fi maaliif egaa jalqaba irratti namni baay'een kan si laalu kan si beeku ispoortii hojjechuu keessanii yeroo hundumaa egaa namni hundumtuu immoo dhuunfaa isaatti wantoota rakkina gurguddoo ta'an egaa hin qabaata. Dhugaa dubbachuuf egaa sooshaal miidiyaa irratti gaafa si arguun hamma kana dandeessee waan jirtullee natti hin fakkaatu ture. Gama kanan sin ajaa'ibsiifachuun barbaada. Maaliif waan rabbi naa kennedha jettee itti amantee jaallattee fudhattee akkasii immoo konfiidensiidhaan baatee ijoollee akkasiif egaa manallee namoonni hedduun dhoksanii jiru ta'uu danda'a. Isaaniin illee egaa akka kanaan tiriit gochuu keef egaa galatoomisiin jechuun barbaada. Akkuma ati jette immoo egaa ijoolleen kunis kennaa waaqayyooti. Isaaniif illee wanti barbaachisu akka godhamu egaa gamanumaan ergaa keenya dhaammanna. Egaa jabina sirraa hubadheera garuu baay'ee namatti tola. Keessattuu gaatillee daa'imummaa keetiin wanta amma kana egaa dandeessee mukeetiin ulfaadhu sin jechuun barbaada. Daa'ima 2 qabdu. Isheen lammaffaa umriin ishee meeqa isheen lammaffaa? Isheen lammaffaan waggaa 5 guutuufi. Isheen jabdittiin waggaa 8 amma waggaa 8 deemti. Isheen xiqqittiin immoo waggaa 5ffaa ishee qabachuuf jechuudha. Baay'ee namatti tola. Keessattuu gama kanaatiin egaa kaasteetta ijoollee akkasii warreen qabdanillee itti qaana'uu hin qabdanii kennaa waaqayyoo waan ta'eef ijoollee kana tiriit gochuu qabdu jajjabeessuu qabdu. Egaa hin deemtullee naan jettee turte. Egaa kan biraallee sooshaal miidiyaa irratti argeera mucaa tokkoof egaa yeroo atitti haayilaandii akkas gootu inni maal turemi? Ishii beektaa viidiyoo hojjechuuf ishii yaamee jiru. Namoonni baay'een bakka na gargaara jettee intini jettee fooloorii guddaan qabdu isheen. Na yeroo baay'ee namoonni akka gargaaraniif gaafachaa turte namni ishii gargaaru sin dhabame beektaa. TikTokiin ishii illee itti cufameera. Haati sun jechuudhaan haati mucaa sana. Sana booda viidiyoon hojjedhaaf jee mana kootitti ishii fide. Mucaan sun mucoo kiyyarratti hojjechuuf hin ture beektaa. Isheen furdatteesti nama bakka haayilaandiin as keessaan galuu fi yeroo naan immoo haayilaandii an akkasitti deemsu isaan viidiyoon qabanne ani akka carraa ta'e jechuudhaan sababa sanaafaan mucaa sana irratti hojjedhe. Inni sun deemuu hin danda'u mucichi malee mucaa kooti miti inni. Kan koo naa deemuu jaamarsiisti galata waaqayyoo. Namatti tola. Inni illee ka'ee dhaabatee jira argee. Haayilaandichaan hin deeman hin dhaabatan amma akkasitti miila isaanii dachaasanii beektaa hin jedhani.
sababa sanaaf hin deemu nama Haayilaandii aan akkasitti osoo shaakalli guddaa godhamee fi daa'ima akkasii bakka yeroo kennuu fi barbaachisaanii sababa hin jijjiiramneef hin qabane jechuudha yeroo barbaadu malee. Eeyyika namoonni baay'eenis kana dhaga'anii akka of jajjabeessan abdii guddaan qaba. Gara ispoortiitiin as deebisa. Ispoortii keessaa gaa umurii dheeraa turteetta. Bu'aan ispoortii maali? Siif maal buuseera keessattuu? Maalirraa argattanii amma kana jireenya baay'ee keessatti dabarsiteetta waan ta'eef bu'aa namatti buufattee maal ispoortii kana? Yaa bu'aan sama keessa daa'ima lamaan qaba yaa abbaa warraa buufatteetta. Daa'ima lamaan qaba abbaa warraallee qaba akkasumas immoo dhaabbata kiyaallee ilaaluu dandeessan namni daa'ima lama qabu an akkam akka fakkaatu. Kanaaf budhiisan saashin jedhamtu sheefi. Innaa konfiidensii immoo siif kenna ispoortiin ofitti amanamummaan qabaattanii. Uumaa wanta sodaattu hin jiraatuni. Isumas immoo irra caalaa immoo amala gaarii akka qabaattu si godha jechuudha. Amma beektaa dubartoonni ispoortii hojjetan gaa'ila irratti bakka intini jedhani gaa'ila keessa hin galani jedhanii yaadu. Garuu dubartiin ispoortii hojjettu gaa'ila ishiitiin illee baay'ee milkooftini. Dubartoota isaan kaan caalaa waan baay'eedhaan hin caalti jechuudha. Kana waan baay'een argadhan ispoortii hojjechuu kootiif. Baay'ee namatti tola keessattuu gaa viidiyoo irratti akkan argaa ture gaa akkas luka kaastee maal jettee yeroo fakkeessanii diraamaa bifa gabaabduu ta'een faayin hojjettu yeroo itti bilbila wayii namni sirkaafuuchi fedhu haala ittiin irraa of eegdu. Seenaa dhugaadhaan si mudateera waan akkasii si mudatee beeka? Na mudatee beeka. Kutaa 8 baradhu barsiisaan beektaa ijoolleen sa'aatiin barfatee waan tureef dafaati kara kutaa galaa jedhee reebaa ture sana booda osuma reebaa jiru ani fiigaan ture osuma fiigaa jiru nama guddaa wayitina suuqii qaba nawaamnaan yaa nama guddaa waan ta'eef homaa gochuu hin dandeessu gizeen deebi'u dhufuu hin danda'u jennaan kottuma tole jedheen deeme sana booda naan deemu harka kiyya naqabee na gallakkisuu dideen ani wannan anan yaade ani yaa nagaadhumaaf nama minsee sana booda haati manaa isaan dhufte suuqii isaan keessa jechuudha. Innaashin dhuftu maaf si kennan jee suuqii akka nama mi'a suuqii irraa bitu deeme maal barbaaddee naan jee maaf si kennan tiyee jedheen ani bakka rifadheen akkasitti harka kee irraa intini jedheen deemnaan naan jedheen sana booda suuqii keessaa bahee na duuba kaatee jechuudha. Bakka baay'ee aariin ture waan ta'eef achiin gizeen tokkicha midhaan. Sana booda inni bakka baay'ee rifateen nayyaan surma nan beeku sachitti jechuudha. Achiin dhakaa fudhatee natti darbateen dhakaa jalaan suuqii achiin dallaa mana barumsaa irraa diigee ulee achi booda kana caala bakka qaana barbaadda deemi galee kara mana keetii jedhanii namoonni intini jedhanii jechuudha. Hayyee namatti tola. Keessattuu baay'ee dandeessu argaan ture waan ta'eef carraan biyya biraa deemanii agarsiisuuf akkamitti mudatee beekaa biyya keessas ta'u biyya alaa irratti agarsiisa irratti hirmaattanii beektu. Beekna carraa biyya alaallee argadheen tureeyyuu biyya Dohaa jedhamu namoota irraan argadheeyyuu yaa'u sababuma mucoo kiyyaatiin nafeensallee ammallee jechuudha. Deemullee yaadeen ture beektaa daa'ima kiyya dhiisee maazariidhaaf kennee deemuuf ture. Garuu innaan deemu yaa'u abbaan manaa kiyyas eeyyamamaan tureeyyuu eeyyama isaatiin alas immoo deemuun barbaadu nani jechuudha. Maafan deemuu barbaadee ture seeti. Yeroo sana maybe asirra achi deemee toostii waan adda ta'e mucoo kiyyaaf waan ishii jijjiiruu danda'u nan argadhaa laata kan jedhu yaadeen malee ofii kiyyaa faayidaa kiyyaa fi miti anan deemuu barbaadallee jechuudha. Kanaaf naafeen. Carraan isaas mudatee ture jechuudha. Keessattuu amma akkanaan jettee barsiisuu isaadha yeroo kan dhaabdanii jirtan malee mana keessatti tireeningiin gootu viidiyoolee nan argaa. Gara fuulduraatti garuu maal yaaddu deebistanii mana barumsaa sana deebisuudhaaf yaada qabdu? Iyyaan nama akkasii yaadaan jira waaqayyoon jedhe unu milkeessa yaada jira. Baay'ee namatti tola. Keessattuu abbaa warraan kee Sabom jedhama miti? Sabom Geetachoo. Sabom Geetachoo illee nu eegaa jira. Agarsiisa wayinaa fiddanii dhuftaniittu jedhee yaada daawwattoota koofisiifillee isatti darbuun dura garuu tariitii ergaa yoo qabaatte agarsiisa sanaan xumuruu dandeenya waan ta'eef wanta jettu yoo jiraate keessattuu waan ani sin gaafanne illee yoo jiraate ergaa kee dabarfadhuuti gara qophii keenya xumurra jechuudha. Ergaan dabarsuu barbaadu yaa'u anuma sin jedhe ispoortii irratti qofa osoo hin ta'in anamma bakka karaa mucoo kiyyaatti dhufa. Bakka manni barumsaa isaanii yaa'u mootummaan illee itti yaadee deeggarsa nuuf godhee akka manni barumsaa isaanii baay'atuun barbaadan bakka naannolee jiran hundumarrattu akka godhamuun barbaada.
Innammoo haadholee akkasitti daa'ima nutillee yaa'u qabaanneeti amma ta'e nuti of jiraachisaa jirra. Daa'imman immoo abbaan yookaan irra hin jiraanne haati irra hin jiraanne ijoolleen akkasii immoo yookaan haati yookaan abbaan qabattee amma itti cufamee jiran baay'eetu jiru. Anamma karaa fuulduraa ergaan kiyya wanti ani hawwu namoota akkasii ijoolleen bariitti cufamee jiran san osoo hin qabaadhee gargaare. Viidiyoolee kanaan booda ijoollee akkasitti ani viidiyoo waraabitu isaan akka namoonni deeggaran gochuu anan hawwu jechuudhaan. Kanaaf hundi bakka haadholee akkasitti ta'aa jiran akka jajjabeeffaman hin barbaadani. Ergaan dabarsuu barbaade kanuma. Isinillee immoo galatoomaayi. Hayyee guddaa ulfaadhu. Egaa agarsiisaa nu fiddanii dhuftanitti dabarra jechuudha. Egaa irra deebi'uudhaan as istiidiyoo keenyatti waamicha keenya kabajanii waan dhuftaniif guddaa galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Egaa itti fufna jechuudha. Isinis galatoomaa. Hayyee. Teekwan maqaan koo Sabom Geetachoo Abarraan jedhama. Leenjisaa Maarshaal Aartii ITF'ti. Treeningii haadha manaa koo yookaan immoo barattuu kiyyaan turte Siifan Warquu faana akkasitti baanee akkuma agartan TikTokii adda addaa irratti waan tokko isinii ga'isaa irra asumaan immoo warreen TikTokii kana simbiraan geenye galtanii follow like akka nu gootanii jecha amma sa'aatii kana garuu agarsiisa xiqqoo wayii sin agarsiisna jechuudha. Teekwan. One, two, Asbirannaa nama qaban kan itti akka ofirraa gallakkisiisuudhaan isinitti agarsiisu. Asbira dhufna jechuudha ishii kana. Kanjaalas. Ishee tokko immoo dhiirri tokko nama cabbatee nama gallakkisu. Nama akkasitti nama qaban ishii kan jidduu kan keessa qabna jechuudha. Oh. As gisee raashii kana akkanatti galfamne.
dhumarratti kana jechuu barbaadu TikTok keenya Siifan Warquu kan jedhu follow akka nuuf gootan akkasumas immoo baay'oo irra YouTube keenya jira subscribe nuuf godhaa galatoomaa. Hordoftoota TikTok kiyya following kiyya xiqqoo ta'us kaunti KEYNAA anjoo kan martial artii qaba. Isarratti waa'ee fayyaa akkasumas waa'ee ispoortii waan tokko tokko karaa fuulduraa ergaan tokko tokko jira. Follow akkana gootanii. Egaan daawwattoota keenya silaa jalqabdanii turtiin faana taasistaniif guddaa galatoomaa jecha egaa dhumarratti immoo aartiidhaan dabalee waa'ee mucayyoo Siifan irrattis illee waan hedduu dubbanneedha kan nuti jiru ergaa ishees egaa akkasiin fiixaan baastan abdii guddaadha kan hin qabu jechuudha. Qophiin qopheessaa ture egaa kana fakkaata ture torbee immoo keessummaa biroo walitti deebina hagasittuu nagaatti.